هاتولشو وان وفي جالة هندسي في ساخنو وفي ساخنو جل قبين كي بريدا دا تمورا كان كي أمور ربنا هاتولشو والله أكمل ريف خاصو رافيالتي أن إتشيتي كنا قرتي أتنا ما نما كم لما كم صديقكم أفرين دعوة تمو أرمو نما ربشان إرتني إتشيتي هكذا فودي يروق دباسو تكو أن أفيوسون تاني سيفهمو تكو نو أنا في يادي نقول سكي أنا مياتي ديما أنا في يادي وانتك كنو أنا أمة الرسي قافت ديمتي أما اللي أمة السيدة كيفتا يودو كما يجيتي كان أمباس نتاي أمني بقى أكا تكجيبا تاتي أكا ناهوبة برباد أنا هاتي يجيتي أنا مي أكا قديبه بربادي يعني يجيتي جسو أكا أنا في سجدو النجروي بهو برباديرا even يو آتي أسمرتمو يا أسمرت أسمرت تكبه بربادي أسمرتمو إنا شوفين هاتي مقان كينا ما قدادا والله نشوفين إنكوسين لا قوسان يرلوغما يا أسمرت أن هاتي دمما ميدمتو نباسي سنجد رامي إتشتين كي أكبه بربادا أن نباسي أسمرت نما دب تربا كنر باسي كده أمني باسنا يجارا برحمي لو مرة كنا يقول كم نورش أمين باسا دم أمتاتي متي دم كيا وبليستاكرا دم كيا دم عشتي لعلك so إتشتين كي أكسبرا جرو قدي باس أمتا الرت دمني سيكا بجاسي جالت si amanallee haqa rabbi dhugaa rabbiiti iccitiin sibira jira jedhanii iccitii san si torkaa qaba iccitiin kii akka naa gadi ba'u barbaade so iccitii san naa baase ilaha illa shi wallahi an garu iccita kanallee umrii keessa baasee hin beeku just annumoo iccitii eegaa ture tokko amma durallee inshallah gara fuula durallee naan eegini siin jedhee bara obboleessaa kira naan eegini iccitii kii naan eegin iccitii kii akkasii harka jiru naa gadi baasi akkasii harka jira jedhanii ittiin dhaadatan akka uummanni Oromoo naa argu barbaadee jira yookaan laa hin baasuuti naan hin dhaadatinaa jedhi afaan bayi yookaan immoo ani haati dhimmaa iccitii harkaa qabdu san naa gadi baasi akka naa gadi ba'u hawwe ani bakka iccitii harka jiru san akka gadi naa ba'u wanti biraafu ani akkaawunti Mahaydar bilisummaa jedhamu kana guyyama takka assalaamu alaykum warahmatullahi yoo jedheetu dubbise naa akka gadi ba'u hawwe chaatiin maa wayi haayi ashaangulliitiin haayi jettu sun sanumaa gadi baasii mee uummata kana garrame ashetti kijibduu godhe daafi kaa gobaziki ati maa jagnaami maa waan sin jedhu aniifati waamee walitti qabna waan takka walitti hin qabnu anaaf maal walitti qabna ayyee waa walitti qabne gagabbaas naan jette gadiin baasa gabbaasii siin jedhe har gabbaasi dubbiin qoosaa miti Haydariin qoosiin ana laali qoosaa miti anillee bar qoosatti hin jiru bar an Dubaay keessatti bar ija laa gubbaadhaan na gubu jira bar ani sodaan jedhee mi baasi ati maa qoosta wallaahi dubbii qoosan godhin la qoosaan akkanaan jiru namni bar maqaa ati maqaa keetiif yaaddu ati bara akka nama kamiifiyyuu taraa sa'u ko ayidallam Haydar ani akka naagala garuu waan tokkorratti ashitti okay waan tokkorra walii agalu kalaas waan tokko anu nama guddaadha waan ta'eef nama guddaa kana booda na biratti argitama jedha ana bira hojii arga yoo si'a guddaa keessi xiqqaataa ta'e I don't know I have no idea about that garuu nama guddaa bira maqaa dhaabattee jirtutti asitti dhageeffatu asitti nuti warra dubbii nyaate dubbii alanchee dubbii liqimsee dubbii tufuudha waan ta'eef haasawa hankee eeggataa jedhu maaliif no anaaf jettee liqimsiin obboleessaa iccitii kiyyaa miti iccitiin kiyyaa akka naa ba'u barbaade akkasii harka jira jedhanii ittiin dhaadatan bar baay'ee jedhame waan jedhame san keessa I don't care waan jedhame san keessa wanni an dhagaye tokkichi Haydar Abdii bilisummaa ka jedhu because mucaa kanam beekaa laala beekaa naannawa qabsootiif beekaa nama biyyaaf jedhee beeku iccitiin kiyyaa sun akka naa ba'u barbaade amma iccitiin amma waan hayyee amma akka saagoon rakkoon kiyya sirra nama biraarraa miti amma akka saagoon waliigaltuu jiru ban yookaan iccitii wayituun beeku lakkii jechuu yookaan immoo iccitii la ani iccitii osoo hin taane hariiroo anaaf si gidduu jiru uummata Oromootti ni hima garuu ammoo himi hariiroo anaaf si jidduu jiru ragaa qabatamaa fidiiti himi hariiroo anaaf si jidduu jiru wallahi billa nan fida yalla dafi amma garuu foolooriin kiyya kuma dhibba sadii yoon sen abadan hin himu
namni foolowariin isaa kuma dhibba haga seenutti waan kiyyaasa'uu hin danda'u. kuma dhibba lama malee kuma meeqa tafe kuma muraasa tafe waan ta'eef hangisi yoo guute wallaahi lazim nan hima anaaf si gidduu hariiroo anaaf si gidduu jiru takka takkaan gabbaasa qaba. Hariiroo san fidiitii koottoo moo hundaafuu an haganuma sinaasa'uu fi dhimma biraa si biraan qabu. Hariiroo san fidii koottu. Jira bar hariiroon. Fidii koottu siin jedhe bar jira barii miti. Eko amma yoo ummanni Oromoodhaa kun kuma dhibba lama nagalche kuma dhibba tokkoo fi. Qoftanni jedhi haasa'e akka dhiiraa wayita fidii siin jedhan dubartis si dura dhaabateetiin iccitiin jidduu lamaan jiru. Osoo hin sodaatiin fidii siin jenne fidii akka dhiiraa ta'e qoftanni balnu nama haqaa wayitiin si beena nama guddaa wayitiin si beena yookaan wallaahi qasaman billaahi nan baasa haqa jiru garuu foolooriin kiyya kuma dhibba lama sinuu qaba. Kuma dhibba lama ishi ani haytummaan akkanaa ba'uu barbaada fooloowarii godhaa yuumee leenca sii kennu ani leenca sii kennu akka tiktii kana baasu. Anuu leenca akummaan baasi. Ayyee si waliin qabnu wayii yoo ati beeyte dhugaa himiiti wallaahi leenca sii kennaa jechuun ragaa qabatamaadhaan fidiiti waan akkanaa hin qabne yookaan immoo okkee iccitiin ashitti na bira jira haydaruu na bira jira jedhanii okkee. Iccitii san hiiti anaami namni miidhamtuun anaa bar iccitiin sun yoo ba'e miidhamtuun anaami ati iccitii san fidiiti ani leenca sii kenna yoo aki la push katacannakka maalanno push gochuudhaaf rakkoo mallaqaa qabu. Bakka ishi ani mallaqaa miti ka barbaadu foolooriidha kuma dhibba lama nagalchiiti qasaman billaa waan jiru hunda takka takka harcaasee gabbaasa sanuu akka itti himanii fi akka itti haasa'an bakka itti haasan yeroo itti haasanii namarratti haasan takka takka nama haasoo danda'udha alhamdulillah. Garuu kuma dhibba lama seenuun laazima kanaan alatti dhimmi dhugaa sin cinquu jechuun dhimmi dhugaa na cinquu qofallee osoo hin taane dhimmi mucattii teenya qashtii bareedduu asheeta burtukaana mandariina ashitti aabbilee akkanumatti immoo ol fudhamee bakka argametti naaf rafamuuyyu kabaja qabdi jaayila uummataa qabdi saniifuu soatiila ilma namaa wayita namni maqaa kee dhaateetiin kabajaa mucayyoo takka gadi buusu xiqqooma sitti hin dhaga'amu. Kabajaan kan keetu qabuu keessatti ani dhugaa rabbi baay'ina dhagaameera kabajaa kan keessatti illee yeroo kamillee akka tuquun barbaadu waan fedhe gala malee waan fedhe dhufa malee eenyullee kabajaa kan keetu kun ayyamu yeroo kamillee waan mallaqa qabu qabne nayyaminiiti dhuga ani barsiisa hoggataan jiru obboleessi kee iccitii kee maqaa keetiin dhahanii uummata kuma meeqa irratti iccitiin achitti keessaan nagahee haayidar abdii bilisummaa harka jira ka'eeran sani. Yoo kana bira jiraa jedhi gabbayi yoo kana bira hin jiruu jedhi yoo si bira jiraate gadi baasi akkanaa gabba'uu barbaade iccitiin sun. Bara amma walii gallee bara kakadhallee baran qasaman billaa fi guddaadhaa barka maqaa dhayame ati bar guddinna kee ofirratti ilaalaa hin jirtu an barsi guddiseeti malee osoo namni garanaa dhayame bar huu keessaan dhimma iyyuu hin qabu dhimma kanayyuu gaafachuudhaaf. Garuu namni kun ishee Oromoo biratti ana biratti Oromoo biratti dhiisi ana biratti xiqqoo isii nama dhageettii qabu mucaan kun. Biyya keessa deddeemaa Dubaayin dhufata malaalaash waan akkasii yaadee ani akkasii amma sadaffaa deemu jenna itti naa hima garuu an ammoo icciitii annan himaa garuu foolooriin kee dhibba lama seenu malee an abadan an icciitii nama ganaa irratti illee himu lammaffaa ammoo lafaa ka'ee yoo akka jetti illee canaa kennite weel rakkoon qabu garuu mini kun garam deemaadha. Ani beekan maalillee qoy namni beekaa jedhanii namni guddaa jedhanii hundi isaa tokko ta'e. Wini yaa rabbi yaa ummatuma kana keessa eessaadha. Wini usaduun Ameerikaanochu saduun. Argitanii ilma namaa kana garam akka deemu moo dhugaan argitame si. Moo hintallummaan bareedduun tun hin jiraatin jettan. An nama guddaa kana na ajaa'iba bara ani bar namni hiika kama ooltani sini qoyaa hiika kama ooltan hiikuma kama ooltanii. استغفر الله العظيم